Dhaabbata Water Aid'itti Piroojeektiin Urban Wash dandeettii raawwachiistummaa gaggeessitoota dubartootaa dhaabbilee tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa cimsuuf leenjii guyyoota 3 kennaa ture xumure. Piroojeektichi biiroowwan bishaanii waliin ta'uun magaalaa Adaamaa dabalatee magaalota biroo 10 keessatti sirna waliin ga'iinsa bishaanii irratti hojjeta. Dubartoonni leenjii kana fudhachaa turan leenjichi ga'umsa ogummaa horachuun seektaricha irratti dhiibbaa gaarii akka uumaniif hubannoo guddaa kan qoodeef ta'uu dubbataniiti jiru. Guyyaa 3 kana leenjii dubartoota ga'umsuu irratti wantoota gaggaarii fudhannee jirra. Seektararra jirru irratti dubartoonni maal gochuudha akka qaban ispeeshaalii tajaajila kennaa jirru kana keessatti akkamiin akka uummata keenya tajaajiluudha qabna. Aangoo nutti kennamee jiru kana immoo akkamitti uummataaf goonee wantoota hojjechuudha qabnu akka hojjennu rakkoowwan nu mudatan illee carraa goonee rakkoo sana keessa ba'uu akka dandeenyu leenjiiwwan gaggaarii dandeettii ogummaa keenyaa gaggeessummaa keenyaa cimsan wantoota gaarii Urban Washiin kun nu kennanii jiru jecha. Piroojeektii Urban Washitti damee dhimma koorniyaa idileessuu fi hirmaachisuu irratti kan hojjettu Haanii Isaatum kaayyoon leenjichaa dubartoota seektara bishaan irratti hojjetan aangomsuu fi gahumsa ogummaa gonfachiisuudha jette. ስልጠና በዋናነት የሚይዘው ምንድነው? kaayyoon leenjii kanaa namoonni seektara bishaan dhugaatii keessa hojjetan ogummaa isaaniitiin jijjiirama akka fidanii fi waa murteessuu akka danda'an madda furmaataa waa hundaa ta'uu akka danda'an yaadamee qophaa'e. Karoora baasuun karooraan hoogganamanii tajaajila bishaan dhugaatii saffisaa fi dhaqqabamaa akka taasisan taasisuufidha. Dubartoonni seektaraalee mootummaa keessatti ofitti amanamummaa fi murteessummaa qabaachuu qabu kan jette Haaniin hojii seektara bishaan irratti hojjechaa jiraniin milkaa'inni gaariin jiraachuu himteeti jirti. ከዚህ በፊት በዋናነት የሰራነው ስራ ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ ስራ ስንጀምር kanaan dura dubartoonni murteessoo ta'an biiroolee bishaanii keessaa akka jiraatan gochuu ture. Waaqayyo haa galatoomu itti milkaa'aa jirra. Magaalota 10 keessatti namoota murteessoo ta'an arganne. ፎካል ፐርሰን የምንላቸው ተቀጥረዋል። Afyaa'in mana maree bulchiinsa magaalaa Adaamaa Aadde Immabeet Jibbaam dhaabbatichi hojii gaarii hojjechaa jiru cimsee akka itti fufu gaafachuun dubartoonni carraa argatan kanaan of gahoomsuun seektaricha keessatti gahee ofii akka baatan dhaamaniiti jiru. Dhaabbatichi leenjii kenna kana fayyadamaat naannoowwan ammoo itti dhufanittis hojiiwwan waajjira keessatti jiran adda durummaadhaan akka baaniif leenjii kennamaa ture. Turtii guyyaa 3 kana keessatti dubartoonni dhaabbata tajaajila bishaaniitii fi koorniyaa idileessuudhaanis akkasumas hooggansi magaalaa dubartoota as keessatti hirmaatan carraa kana fayyadamuun dhaabbileen akkanaa yoo dhufan dursa daa'immaniif dubartoota haadholii irratti rakkoowwan dursa qunnamu keessattuu bishaan lubbuudha waan ta'eef bishaaniif dubartoonni garaagarummaa hin qabani. Kanaaf kanaanis kan dararaman kan rakkatan dubartoota leenjiiwwan kennaman kan ammoo cimsanii carraa jirutti fayyadamanii rakkoo naannoo san jiru hiikuu akka danda'an keessattuu magaalaan Bishooftuuf magaalaan Adaamaa dhiyeenyatti walitti jiru naannoo kanattis hojiiwwan jalqaban cimee akka itti deemuu fi piroojeektiiwwan akka biyyaa fi akka naannoo akkasumas akka magaalotatti jalqabaman ammoo qaamni kun akka dafee hojiitti hiikamuu danda'u hordofiif to'annoon nutis akka bakka bu'aa uummataa waan jiru hordofaa deemna.